Gaafa isinitti dukkanaa'u wanta bari'u hin se'an. Qormaan dachee kanarratti illee jireenya namaa kam keessattuu baay'annaan gaafa isinitti dukkanaa'ee wanta qabatanii fi wanta dhabdanii fi wanta karaa itti garagaltan dhabdan namoonni yeroo baay'ee abdii daftanii kutattan hedduu keessantu jiru. Akkasuma gaa obboleessa keenya Raachuu Tasfaayee dhugaa hedduu tokko wanta nama gammachiisuu fi hojii dansaa waan hojjete kana keessaa obboleettii isaa dhamaatii waggaa 16 booddee argachuu isaatti gammachuun isa hedduutti dhagahameeti jira. Akkasuma uummata Oromoo maraaf hangam akka gammadan isinuu argitaniiti beektu. Eenyudhamee aarsaatti kaffaltanii obboleettii keessan yookiin obboleessa keessan waggaa 16 guutuu onlaayiniirran karaa sooshaal miidiyaa kamiinuu meeqa keenyantu warreen nu jalaa bade warreen obboleettii keenya daa'imummaadhaan nu jalaa guddifachaa kennan akkasuma obboleessa keenya nu jalaa guddifachaa kennan meeqa keenyatu barbaadee obsa amma kanaatiin obsa waggaa amma kanaatiin chaalenjeenni meeqa otoo isa mudatu kan obboleettii isaa akka Raachuu kanaatti argatee gammadu eenyudha laata? Egaa nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yoyyaa ashama harka fuunee jirtu nagaa keessanii akkasuma gaa chaayinaala simbootuuf warreen haarawaa taatan laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo warreen maamila isheetti dabalamuu barbaadan kottaa maamila keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoo yeroo yeroodhaan asirraa darbu immoo ordofuu ni dandeessuun isiniin jedha gaa kiinoo akkuma jalqaba isiniin jedhe Raachuun gaafa obboleettii isaa dhamaatii waggaa 16 booddee gaafa argatee hiriyoota isaa wajjiniin akkasiin kolfee taphatee akkasuma hawwiin obboleettiin isaa biyya abbaa isheetii biyya itti dhalatte Oromiyaa bal'oo keessatti akka biyya ishee kan kiyya jettee itti hawwattee daraan loonne ishee keessa jiru kana keessaa akka isheetti fakkaatu Raachuun obboleessa ishee gaafa akkasiin hiriyoonni isaa isaan affeeranii sirbanii taphatanii hedduu namatti tola jechuudha. Gammachuun kana caaluu maaltu jira? Obboleettii isaa namni waggaa 16 dhoobatee har'a argee isa biraan immoo haadha abbaa fi obboleewwan biraa dhabee gaafa ofii isaatiif tokkittiidha jedhee gaafa ofii kiyyaaf tokko jedhee eenyudhamee rakkina kana kan damdamatee jiraatu jechuudha. Dhugaa Raachuu jechuun anaaf nama ajaa'ibaati jechuudha. Nama kaayyoo boruu dargaggoonni illee duubaa dhufoon fi isa caalaa isa kan rakkoon isaa ol mudate rakkoon kanaa ol ni jira jedhee hin beeku jechuudha. Rakkoon daa'imummaadhaan haadha dhabuu abbaa dhabuu fi akkasuma immoo lama ta'anii obboleessa isaa obbiraa dhabuu kan kana caala nama gaddisiisu homtuu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo rakkoo sana keessa damdamatee borummoo guyyaa birooti ta'ee jedhee gaafa har'a umurii isaa kanaan as ga'u wanti kana caala nama gammachiisu hin jiru. Meeqa keenya mee barnoota guddaa irraa fudhanna. Qormaata amma kanaa miti yeroo baay'ee namoonni qormaatuma xiqqoodhaaf laalaa akka isaan birqaananii akka isaan taphatanii obboleettiin isaallee shubbistee isa faana wayi hangam akka namatti gammachiisu mee laalaa ofuma keessanii laalaa akkatti isaan waliin sirbanii wal dhungatanii walitti maraman dhugaa isiniin jedha. Raachuu koo baga gammadde baga waaqayyoon kanaan si ga'e jechuudha. Obboleettii kee dhoobattee turtee akkasiin karaa sooshaal miidiyaarran halkanii fi guyyaa ishii barbaadaa turte har'a gaafa argattee dhamaatii waggaa 16 guutuu gaafa galmasiif ga'u waaqayyo beekadha. Waaqayyo koo hojii gaarii hojjetaadha. Laala maskii mangee akkatti isheen sirbitu oddoon dumattu seeqqattu kokkolfituu fi akkasuma immoo shubbisa aadaa Oromoo akkatti isheen barsiisaa jirtu kana laala. Kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Jireenya dhala namaa keessatti argachuunis dhabuunis waanuma jiru jechuudha. Garuu obboleettii ofii waggaa 16 barbaadanii argachuu jechuun wanti nama gammachiisu kana caala wanti nama gammachiisu irree hin jiru jechuudha. Kanaaf isinillee dargaggoonni warreen akkanatti wanti akkanaa isin mudatee daa'imummaadhaan haadha fi abbaa dhabdanii qobaa keessan takka taatanii jiraattanii akka kara fuulduraa yookiin obboleettiin yookiin obboleessi immoo isin bira jiru namoota ollaa keessan jiran namoota naannoo keessan jiran irree qorattanii akka Raachuu kana barbaadachuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa kun naaf ajaa'iba jechuudha. Gaafa hiriyoonni asii fachiin bakka bashannanaa fi akkasiin sapiraayisii isaan godhanii akkasiin sirban ana gammachuu hedduutu natti dhaga'ame. Wanti sagalee jala galcheef sagalee sirbaati waan ta'eef yuutuubiin na adaba waan ta'eef sirba namaa waan ta'eef kanaaf immoo yeroo sana dhugaa
hedduu tokkoon gammade yeroon isaan viidiyoo kana waraabu jechuudha. Maaliif taanaan gammachuun laala kennaa haadhasaa armee isaa fi obboleettii isaa isaan kennaa kana gaafa namni namaa kennu yeroo baay'ee seenaa isaa isa kaleessa ririmi nyaatu seenaa ririmi nyaanne akkuma jedhan argitaniiti jirta sooshaal miidiyaa isaa irratti mana haati fi abbaan isaa keessaa du'an keessatti illee obboleettii isaa yeroo akkasiin bira footoo achi keessa taa'anii ka'an waan kana caala nama gammachiisu jira. Eenyudhamee seenaa umurii kanaan umurii daa'imummaa umurii dargaggummaa kanaan seenaa haadhasaa fi abbaasaa kan agarsiisu sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti eenyudha raachuun dargaggeeyyii duubaa dhufuu fi kanillee kara fuulduraa isa caalanii wantoonni akkanaa daandiin jalaa badirree inni garuu daandii irraa qabatanii isarraa waa tokko hubatanii isarraa waa tokko baratanii akka kara fuulduraa abdii qabaatan eenyumtuu isaan bira hin jiraatin garuu waaqayyorraa abdii hin kutanne taanaan dukkanni sun boru guyyaa biraati waan ta'eef bari'uu waan danda'uuf akkasiin gaafa shubbisan laalame akkamiin akka namatti tolan obboleetti dhuma isaa laala fayyaaletti kana akkatti isheen sirbitu akkatti waan na ajaa'ibsiise keessaa wantan itti gammade keessaa obboleetti raachuu akka nama biyya guddatte keessaa dhufuutii miti fuulli ishii fuula uumamaan qabduudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni ala keessa jiran qeensi isaanii qeensa biroo fuulli isaanii wantoota biroo dibatanii qalamii wantoota garaagaraa dibatanii ishiin garuu gaafa booledha argitan gaafa ishii fudhata fuulli ishii noormaalii waa takka kan ofirraa hin qabnee fi akkuma nama biyya keessa jiruu fi ijoollee nama biyya keessa jiranuyyuu namoonni qeensa isaanii ni qaxxalsiifatu qalama dibatu waa hedduudha jechuudha fuula namarra kan jiru garuu ishiin gaafa orjinaalidhuma taatee biyya abbaa ishii kanatti sima dhuftu hedduu takka nagachuudha viidiyoo sana laalee wanti hundumtuu yeroo isaa malee hin ta'u eenyumti keenya yeroo rakkannu keessatti yeroo akkasiin dhiphuu meeqa keessa baanu sana keessatti akka guyyaa boru iftinuuf ta'u akka guyyaa gaafa tokko gara fuulduraatti kufaatiin nuti har'a kufnee akka boru tayaanee jabaannee cimnee dhaabbannu akka nu godhu hundi keessanuu asumarraan hubachuutii qabdu jechuudha. Namni hin rakkanne hin jiru, namni gufuun ittiin baay'anne hin jiru, namni qormaata keessallee hin darbine, namni hin qoramne irree boru jireenya isaa injifachuutii hin danda'u jechuudha. Qormaata hin jibbina. Karaa kamiinuu qormaata hin jibbina. Yeroo gammachuu keessa, yeroo gadda keessa maal gochuutii qabdaa wanti dagachuu hin qabne uumaa kee galateeffadhu jechuudha. Waaqayyo kee isa si uume galateeffadhu laala gaafa isaan akkasiin shubbisanii birrii wal shallamanii akkasiin birriin urufa keessa facaasan illee kanumallee laala birriin akkatti faca'u dhugaa kana caala wanti nama gammachiisu jiraare eenyudhamee namoonni akkanatti obsa qabaattanii obboleettii ofii dhiisati obboleettii ofii waggaa 16 barbaadu dhiisati guyyuma tokko lama keessan gaafattanii beektu gaafa wal bira jirtan iyyuu waliin jaallatan namoonni tokko jechuudha. Kanarraa garuu waa baay'ee baranna akkasiin gaafa obboleettii isaa bira faana dhiichisee gammadee laalaagaa akkatti isheen sirbitu laala obboleettii isaa faana akkatti shubbisu jechuudha. Dhugaa gammachuun kana caalu maaltu jirare waaqayyoon immoo hanga dhuma keessaniitti fayyaa guutuu nama gaa'ila raawwatee gaa'illi keessan daa'imaan baarrakame manni keessan mana baarrakame akkasiniif ta'u immoo abdiif amantaa guddaatiin qaba. Maaliif taanaan dhalli namaa har'a waggaa 16 booda gaafa biyya abbaa ishiititti gaafa duraanii omaa wanta hin qabne ishiitti fakkaata jechuudha. Biyya dukkanaa gaafa har'a akkasiin dhuftee uummata biyya abbaa ishii kana keessatti obboleessa ishii tokkicha kana argattee akkasii wajjin hin gammaddee wajjin hin kolfitu kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kana caala maaltu gammadama? Dhugaa waaqayyooti. Waa hedduu irraa baranna jechuudha. Namoonni sooshaal miidiyaa kana yeroo jalqabaatiif raachuu waanuma bakka ittuma toleetuma qibixeedhaan guddate fakkaata. Nama abbaa qabeenyaa ijoollee abbaa qabeenyaa sirriitti guddatan fakkaataa ture. Garuu gaafa seenaa isaa sana dhageessan namoonni hundumtuu afaan Amaariffaa warri dhagaanis warra afaan Oromoo dhagaanis namnummaan raachuu hin jaalanne namni tokko hin jiru. Maaliif taanaan sabaan nama hin qoodu amantaadhaan nama hin qoodu takkaa isaayyuu afaan badaa liiv irratti haasa'u argee hin beeku jechuudha. Kanneen hordofuu jalqabe waggaa darbeera jechuudha. Kanaaf guyyaa gaafa tokko ijoolleen yeroo isa arrabsan guyyaa gaafa tokko arraba raachuurraa dhagayeetii hin beeku. Kun immoo nama kaayyoo fi har'a namni haadha fi abbaan isaa bira hin jirre dhiisati namni haadha fi abbaa isaa bira jiruyyuu ijoollota meeqadha kan afaan jechoota badaa dubbatan kan gandummaadhaan
akkasiin amantaadhaan wal nyaachaa oolan namoota baay'eedha. Inni garuu akkam waan barbaade amananii akkamiin akka jaallatuu fi akkasuma sooshaal miidiyaa kana namoota qomoodhaan waliin qoodin akka barbaadan waan barbaadan haasa'uuti namootallee afaan biraatiin namoota inni walii galudha jechuudha. Kanaaf cimina isaa kana hedduun itti gammadeefitii jira. Maaliif jennaan namoonni baay'een akka isaa ta'uu qabu. Barbaadee akkasuma obboleettiin isaa kun iyyoo barnootarra jiraatterree barnoota ishii xumurtee nama gaa'ela qabee manni ishii kan eebbifamee fi obboleessa ishii kanallee akka mana ishiitti affeertee wajjin akkasuma wajjiniin gammadanii yeroo ayyaanaa wal waamanii wal malee waan hin qabneefu akka wajjiniin dabarsan akkasuma immoo raachuun immoo kaayyoon inni kaayyeeffate galmaan gahatii nama gaa'ila godhatee mana dhaabbatee akkasuma isaanuma lamaantu wal qaba waan ta'eef mana isaaniitti akka wal wawwaaman abdii fi amantaa guddaatiin qaba. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.